Namoonni asbeezaa Ramadaanaa maatiidhaaf ajajachuu barbaadanii na dubbisaa tamarii wantoota garaagaraa namoonni barbaadan jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa badeen jira salaamataadhuma isiniin jechuun dhufee asumaanuu namoonni asbeezaa Ramadaanaa wantoota barbaadan maatii keessaniif bakkatti akka isiniif bitamu barbaadanii lakkoofsa asirratti argamuun na dubbisuu dandeessu inshaallah. Akkasuma immoo namoonni TV istaandii barbaadan diizaanii of biraa qabdanullee yoo ta'e diizaanii asirratti isinii gadhiisu kanallee yoo ta'e isiniif hojjetamuu danda'a jechuudha inshaallah. Namoonni tokko tokko keessaa na gaafataa jirtu kanaaf diizaanii isaa ka'an suuraawwan kanneen of biraan guba gatii ta'e jennaan asirratti isinii maxxansaara. Asumarraa argite ilaaltanii iskiriinshoot gootanii keessaan natti deebistanii natti ergitanii hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. TV istaandii qofaallee miti algaa biffee kumsaaxinii meeshaalee farniicharaa guutuu jechuudha. Soofaa arabiyaa majlisii meeshaalee mana keessaa guutuu na bira argachuu dandeessuun isiniin jedha inshaallah. Ramadaan illee dhufaa jira gaa dhufeerayyoo rabbiin ittiin nu haa gahuu nama soomee ajrii isaa hunda irraa argatu rabbiin nu haa taasisu inshaallah. Akkasii hordoftoota koo isinuma dubbisuufan viidiyoo gabaabduu kana qabadhee dhufee badeera. YouTube'n koo qabbanaa'eera jechuudha. Viidiyoo irratti gadhiisaan ture hedduu kana rabbii khayrii haa godhu amrii kulli rabbiin nuuf laaffisu inshaallah. Akkasii hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Laayikii godhaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.